Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif baay'atu. Kun sagantaa Dhoksaa Saqameeti. Egaa akkuma isin beektan sagantaa Dhoksaa Saqamee keessatti Waaqayyoo dhoksaa isaa garboota isaatti tuunimin hamaan godhu akkuma jedhu Amoos boqonnaa 3:7 irratti macaafni qulqulluun bara booddeetti keessuma Waaqayyoo dhoksaadhaan sabni isaa dhoksaadhaan kan guute macaafni qulqulluun kun akka qoratamuuf Waaqayyoo haala hedduu nu mijeessira. Egaa sagantaan kun isaan isin ittiin macaafa qulqulluu qoratan keessaa isa tokko. Sagantaa kana keessatti waan baay'ee isiniif dhiyeessaa turreerra. Torban darbe keessumaa torbanoota darban keessatti mallattoo torban isiniif dhiyeessaati kan nuyi jirru. Torban darbe mallattoo shanaffaa waliin ilaallee turre. Mallattoo shanaffaa keessatti wantoota baay'ee murteessoo ta'anii fi qabxii gurguddaa hedduu waliin kaasneeti kan nuyi ilaalaa turre. Maarreegaa har'a mallattoo isa ja'affaadha kan nuyi ilaallu. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti isa caafamee jiru jechuudha. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti mallattoo isa ja'affaadha kan isin argitan. Egaa akkuma kana dura keessummoota qabadhee isiniif dhiyaadheera. Har'as marii keenya haaluma kana duratti fufaa turreen itti fufna. Baga nagaan dhuftanii Waaqayyoof galanni haa ta'u. Egaa akkuma torbee nagaan ammannee gargar baanee har'a deebinee wal arguu keenya maqaan isaa eebbifamu mallattoo isa ja'affaadha kan nuyi itti fufnu. Egaa daawwattoonni keenyas gaaffii kanarraa kakkaasaati kan isaan jiranii akka hordofaa jiran kallattiidhaan nu bilbilaati kan jiranii. Mee gaaffii isaan gaggaafatan yeroo biraa yookaan macaafni qulqulluun maal jedhaa keessatti deebi'aa jira waan ta'eef kallattiimaan gara qorannaa keenya darbina. Mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 nan dubbisa akkas jedha. Mallattoo isa ja'affaa irratti Yohaannis Phaaximoo keessa taa'ee kan inni mul'ataan arge mallattoo isa ja'affaa. Kana booddee oolichi mallattoo isa ja'affaa banuu isaanan argee socho'a lafaa guddaa tokkotu ta'e biiftuunis akka cilaatti eelee hin taate ji'i guutummaatti akka dhiigaa diimatte akka ija arbuu qilleensa jabaan raasee harcaasutti urjoonni waaqa keessaa lafatti gadi harca'anii waaqni tarsa'ee gargar baafame akka macaafa maramuu danda'utti hin marame tulluun biyyaa bishaan keessa hundumaa iddoo isaaniitii hin butamanii. Kana booddee mootummaan lafa kana irraa mootonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonii fi garbichi birmadduunis hundinuu holqa dhagaa keessa kattaa tullootaa gidduu hin dhokatanii tullootaa fi kattaawwaniinis waammatanii nu irratti jigaa fuula isa teessoo irra taa'u dura dheekkamsa olichaa duraayis nu dhoksa. Guyyaan guddaan inni itti isaan kun dheekkaman dhufeera. Egaa eenyutu dura dhaabbachuu danda'a ree jedhee gaaffiin xumura. Kadhannaa nu godhaafaas ta'e. Gooftaa keenyaa waaqa keenyaaf uumaa keenyaa guddaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Waan nu jaallatteef tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuusiin dhiiga isaatiin waan nu bitatteef galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa ammas caalaatti dhoksaa kee nutti mul'isuu barbaaddaa nu eebbisuu barbaaddaa. Yaa Waaqayyo warri sin beekne akka si beekan barbaaddaa. Kanaafuu yeroo kana sin kadhadhaa sagalee kee saaqnee yommuu ilaallu hafuurri kee qulqulluun samiirraa dhufee nu haa geggeessu. Warra dhaggeeffatanis haa geggeessu. Maqaan kee haa ulfaatu gara keetti tarkaanfii tokko nu buti iccita kee nutti mul'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu fayyataa paaster. Egaa torbee mallattoo shanaffaa waliin ilaalaa turreerra keessumaa mallattoo shanaffaa keessatti wantoota raawwatan hundumaa kaasnee waliin ilaalaa turreerra. Lubbuun namoota aarsaa ta'anii iddoo aarsaa jala akka inni gaaffiidhaan sammuu Kiristoos keessa amma yoomitti nuun faraddu gatiin dhiiga keenyaa yoom nuuf ta'a jennaani yeroodhaaf obsaa amma kan akka keessan ga'ee kana keessatti qooda qaban waan jiranii fi amma isaan raawwatamanitti obsaa kan jedhu deebii kenname. Ta'us immoo garuu uffannaa adii akka isaaniif kenname jechuunis mo'icha jechuudha. Mo'anii yeroo isaaniitti akka darbanii amma sitti akka isaan boqotaniif akka isaan turanii fi dubbatamee waliin haasa'aa turreerra. Egaa har'a kan waliin ilaallu mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 12 akkuma amma dubbisee oolichi mallattoo isa ja'affaa yommuu banee socho'a lafaa guddaan argee
jedha Yohaannis. Socho'a lafaa guddaan argee biiftuunis akka eelee taate jedha. Jechuun hin gurraachofte jechuudha. Akka eelee gurraachofte ji'i guutummaatti akka dhiiga diimatee jedha. Torbee yaadattuu taatanii mallattoo isa ja'affaa keessatti amma 1557 bara Luuter keessa jechuudha. Amma sanaatti deemneeti kan nuyi turre 1517tti deemnee turre achirraati gaarra kan nuyi kaanu tilmaamaan naannoo sana jedhamee waan yaadamuu fi achirraati kan nuyi kaanu yoom ta'e amma kun Yohaannis kan jedhaa jiru kuni socho'a lafaa guddaa ta'e urjiin waaqarraa akka qilleensi ija arbuu urgufee harcaasuutti harca'e jiinis hin gurraachuuf dhiigatti geddarame aduunis ifa dhowwatee jira. Mee isa kanarratti haasofna maal jechuudha ta'eera moo hin taane mee attamitti ibsina faastara? Baay'ee gaarii. Egaa macaafni mul'ataa kun tarii warra sagantaa keenya isa kanaan duraan ilaalleef kan nuyi ilaalaa jirru mallattoowwan torban macaafa mul'ataa keessatti kennamanidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tokko tokko isaanii yommuu inni banu wanta argamaa jiran argina. Mallattoo isa ja'affaatu banamee jira jechuudha inni nuyi har'a ilaallu. Egaa jalqabaa akkuma jalqabu maal jedhaa mallattoonni ja'affaan sun akkuma banameeni raafamuu lafaa socho'ina lafaa guddaatu ta'e jedha miti socho'ina lafaa guddaatu ta'e. Egaa inni shanaffaan mallattoonni shanaffaan obbo Yohaannis akkuma ta'e dubbatte warri dhugaaf jecha aarsaa ta'an warri lubbuu isaanii kennani iddoo aarsaa sanarraa akka fakkeenyaatti hamma yoomitti Waaqayyo kan itti calluma nu jalaa jettu hamma yoomi kan itti murtoo nuuf laattu warra lafarraatti jedha warra lafarraatti yoom nu faradda jedhanii gaafatu turan. Inni kuni deebisa sanaa fakkaata. Yeroo sanaa qabee Waaqayyo deebii kennuufi jalqabaa waan jiru fakkaata. Waaqayyo tokkoffaan bifa lamaan hubadhaan kana. Inni jalqabaa Waaqayyo yeroo iddoo tokkotti mul'atu ardiin kun hin sochooti. Fakkeenyaaf Waaqayyo yommuu tulluu Siinaa irratti gadi bu'ee ijoollee Israa'eliin qophaa'aa dhiqadhaa qulqullaa Waaqayyo Waaqni keessan dhufee isinitti dubbata yommuu jedhame tulluun Siinaa irraafame jedha. Irraafame akka boolla suphee achi ol aaree jedha aarri ba'e. Kanaafuu kun maal agarsiisa? Waaqayyo ulfina isaatiin mul'achaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Bara dhumaa keessatti immoo bara sabni isaa gidiraa baay'ee keessa darbu keessatti Waaqayyo mul'achuu jalqabee jira ulfina isaatiin. Kun maal agarsiisa? Sochiin lafaa fakkeenyaaf kakuu moofaa keessaa yoo fudhannee ilaalle Waaqayyo akkaraan ittiin murtoo kennu kun firdi kennu keessaa tokkodha. Biyya lafaa irratti cubbamoota irratti kan inni murtoo kennu keessaa tokkodha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle Hisqeel 38 lakkoofsa 19:20 irraa yoo ilaalle akkasumas yoo 2:10 irraa ati meessa Hisqeel keessaa nu dubbisi 38 lakkoofsa 19:20. Ani inaaffaa koo fi aarii koo isa akka ibiddaa boba'uun bara sanatti socho'a lafaa guddaa biyya Israa'el keessatti akka ta'u nan dubbadha. Qurxummiin galaanaa keessaa simbirroonnii fi allaattonni qilleensa keessa balali'anii bineeyyonni caakkaa keessa jiraatanii uumamni warri lafarraa munyuuqanii hundinuu namoonni lafarra jiraatan hundinuus fuula koo duratti hin hollatu tulloonnis gadi hin darbatamu bowwaanis hin jigaa keenyan hundinuus hin kufaa jedha. Eeyyee Waaqayyo takkaadha. Baranii ani hinaaffaa kootiin yommuu ka'u jedha. Waaqayyo gaa hinaaffaa isaatiin yommuu inni ka'udha kuni. Waaqayyo hammina biyya lafaa irratti ta'aa jiru cubbamoonni saba isaa irratti tajaajiltoota isaa irratti warra wangeela isaa labsan irratti wanta isaan godhan yommuu ilaalu Waaqayyo tarkaanfii irratti fudhachuu jalqaba jechuudha. Kanaan dura wantoonni akkasii baay'een ta'aniiru. Sanaan dura garuu Yoo'eel macaafa Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 10 dubbisaa addanaa baasee jira waan ta'eef akkas jedha sagalee Waaqayyo. Lafti isaan ga'an fuula isaanii duraa hin roomiti Waaqnis hin socho'a aduu fi jiinni hin dukkanaa'u
urjoonnis ifan kennan jedha. Yoom guyyaa waaqayyoo inni sodaachisaan akka dhiyaate dubbata. Boqonnaan 2 akkuma jirutti. Yoel boqonnaan 2. Yeroo sanadha guyyaa waaqayyoo inni guddaan yommuu dhiyaatu sochiin guddaan akka ta'u biyya lafaa irratti in dubbata. Kanaafuu waa'ee sochii lafaa qofa yoo ilaalle sochiin lafaan gurguddaan yeroo garaagaraa biyya lafaa kana irratti ta'aniiru. Naannoo tokko akkuma jiranitti balleessaniiru. Fakkeenyaaf hamma yoonaatti biyya lafaa kana irratti warra beekaman keessaa tokko biyya Libsan magaalaa Lisbon keessatti inni ta'e bara 1755 baay'ee sochii guddaaf sodaachisaa kan akkasii dhaga'ameen beekamu kan jedhudha. Kanaafuu waaqayyo tarkaanfii fudhachuu jalqabuusaa gara dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittis dubbiin kun dhiyaachaa deemuusaa agarsiisa. Deebii kennuu jalqabe waaqayyo jechuudha. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Mee barsiisaa akkasuma paasteriin fakkaasaniiru keessumaa dhimma mallattoo boqonnaa shanaffaatiin kan wal qabatu. Mallattoo shanaffaa keessatti gaaffii gaasanii turan yoomnu faraddaa yoomi waa'ee keenyaa fi murtii kanatti laattu jedhanii gaaffii isaan kaasanii fi deebii sana wal qabatu ta'uusaa akkasumallee immoo waaqayyo gaafa inaaf waaqayyo gaafa ka'u waaqayyo gaafa gara dachee kanaatti deebi'u akkuma gaara Siinaa irratti yeroo inni Siinaa irra bu'ee ejjete hundeedhaa ka'eeti gaarri Siinaa kan raafame amma namni dhaabbachuu dadhabutti jechuudha. Egaa mee kanumaa wal qabsiistee atillee fakkeenyaaf jiini dhiigatti hin gedderamti, aduunis ifa dhowwatti hin dukkanoofti, urjiinis waaqarraa hin harcaati kan jedhu baroota keessatti dhiphachaa turaniiru. Amma mallattoo 1ffaa, 2ffaa, 3ffaa, 4ffaa, 5ffaa laallee dhufnee 6ffaarra kan nuyi jirru ijoollee waaqayyo dhiphachaa turan rakkina gurguddaa keessa darbaniiru. Keessuma amma 15, 17 amma yookaan immoo amma 1798 rakkina gurguddaadha. Bara dukkanaa yookaan jaarraa dukkanaa jedhamee kan waamamu jechuudha. Sababni isaa mirgi kiristiyaanonni baay'een itti dhumanii mirgi isaanii sarbame bara akkasii keessa bara wangeelli dhibame keessa ture jechuudha. Wangeelli ari'atamaa turedha. Mee kanaa wal qabsiistee atillee yaada dabalataa nuuf kenna. Baay'ee gaariidha. Ibsi gaariin nuuf kennameera. Iddoon kun iddoo baay'ee murteessaadha. Especially mallattoowwan macaafa qulqulluu keessatti eeraman warri duraa sun historikaalii baay'een isaanii ta'anii kan darbanidha. Inni kun garuu hanga ta'es kan darbe qaba. Feesii lammaffaa irratti immoo waan gara fuulduraatti illee ta'uuf jiru. Prophetically kan nutti himudha jechuudha. By the way mallattoonni jaaffaan kun parpazii lamaaf kan inni dhufe. Tokkoffaan akkuma sila paasteriin fakkaasanii waaqayyo fardii kennuudhaaf akka inni jiru gumaa baafachuuf akka jiru warra saba isaa ta'aniif yeroo inni itti faraduuf jiru akka dhiyaate agarsiisuufi inni lammaffaan immoo barumti dhumaayyoo akka dhiyaate namoonni bara dhumaa dhiyaachuu isaa yommuu hubatan immoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammaffaaf qophii barbaachisu akka godhataniif akka milikkitaatti illee ka kennamedha jechuudha iddoo kanarra ka jiru kun. Kanaafuu maaltu ta'e Maatiyos boqonnaa 24 illee yoo dubbistanii waanuma kana fakkaatudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara dhumaatti maaltu ta'uuf akka jiru bartoota isaatti himee Yerusaalem irratti maaltu akka ta'uuf jiru sanaan qabatee immoo seenaa addunyaa gara xumuraa keessatti maal ta'uuf akka jiru tokko lamaan raajii bal'aa isaanitti himee ture. Iddoo kanattis kan arginu isa sana kutaa sana keessaa hanga ta'edha jechuudha. So maaltu ta'e amma paasteriin kan kaasan sochiin lafaa ta'eera. Fakkeenyaaf bara 1755 Portugal Lisbon keessatti sochii lafaa guddaatu ta'e. By the way sochiin lafaa inni kun haaraa miti kanaan duras ta'aa tureera. Maal taddasa godha ka jedhu sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha ka Lisbon kanaan jechuudha. Bara 1600 hanga 1800 gidduutti sochii lafaa 1800 ta'ee jedha seenaa tokko yommuu ilaaltani. Garuu kan Lisbon adda isa taasisu dhugaadhumatti baay'ee magnitude isaatiillee guddaa kan ta'e maayilii hedduullee kan uwwise fi sodaa guddaa biyya lafaa kana keessatti kan uume akka ta'edha. Warri sochii lafaa safaranii Richter scalein sochii lafaa Lisbon kun 9.0 almost 9 akka ta'e 9 akka ta'e kaa'aniiru. Kana jechuun baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Richter scale 9 jechuun badiisa guddaa kan qaqqabsiisudha. So maal qaqqabsiise jennees gaafa laallu badiisa guddaatu ta'e fakkeenyaaf Lisbonuma keessa qofaatti
kan inni uwwisu Awurooppaan uwwisaa, Afrikaan uwwisaa, Ameerikaan uwwisaa, Afrikaa keessaa hanga Morookoo, Aljeeriyaa kanatti illee kan dhufedha. Achittis badii guddaa kan geessedha. Garuu Lisbon keessatti qofa ijaarsi parsantii 85 ta'an harki 85 akka inni badedha kan dubbatu. Sana qofa ammoo miti. Sunaamiin sababa sanaan akka ka'e, ibiddillee akka sababa sanaan akka ka'ee fi daqiiqaa 6 gidduutti namoonni 60,000 ta'an akka isaan dhuman. Walii galaan immoo kan Awurooppaattis, kan Ameerikaattis, hanga Finland, Portugal, Spain hanga sana deemeera socha. Norway faa hamma Great Britainitti deemeera sochiin kun. Isaan dabalatee immoo tootalii namni gara 90,000 akka isaan dhuman kan agarsiisudha jechuudha. Uwwisa isaatiin illee guddaa kan ta'edha. Imaa'u namoonni yeroo kun ta'u maal jedhani misericordia jedha afaan Portugisiitiin maal jechuudha? The world is at end. Bakka biyyi lafaa gara xumuraatti dhufte jedhanii sodaa guddaarraan kan ka'e dubbataa turan. Namoonni baay'een sodaa hamaa hiraarfama hamaa keessa seenanii akka carraa ta'e guyyaan sun macaafa Great Controversy yoo dubbisnu maal jedha? Namoonni baay'een mana qulqullummaa keessatti ayyaana qabu turanii. Warrumti kaan immoo warrumti mana tiyaatiraa jiraniyyuu sodaa sanarraan kan ka'e baay'een isaanii gara waldaatti fiiganidha. Baay'een isaanii garuu waldaan illee isaanii oolchine akka namoonni baay'een achitti dhumanidha kan inni kaa'u. Dubartoonni baay'een laphee isaanii rukutaa, ijoollee isaanii irraanfatanii maaltu ta'aa jira? What is coming? Jecha sodaa guddaan isaanitti dhagaamee yeroo seenaa hamaan akkasii ta'e ture jechuudha barri sun. Kana qofaa miti. Biiftuun illee dukkanooftee ture. Bara 1780 irratti North America guutummaa isaa kana hanga New Englanditti maaltu ta'e biiftuun illee dukkanooftee ture. Namoonni otoon eegin tasa biiftuun yommuu dukkanooftu ilaale egaa hammam akka nama sodaachisu bara Musee keessa ka ta'e ergasiitii kan akka sanaa hin taanedha dukkanni guddaan sun. Namoonni baay'een diingata dukkanaa'uun sun yommuu ta'u maal ta'anii guyyaadhaan yommuu kun ta'u baay'een isaanii iddoo hojii isaaniitii dafanii gara manaatti deebi'anii guyyaadhaan dungoo qabsiifachuu jalqabanii wanta kun hundumtuu baratti ta'edha jechuudha. So kun maal agarsiisa? Tokko cubbuun biyya lafaa suutaan guutee firdiif qopheessaa akka jiru kan agarsiisu yommuu ta'u, lammaffaan immoo akkuma warri sila mallattoo 5ffaa keessatti jedhan sun yoomnuuf faradadhan faraduu akka inni jalqabaa jiru. Warra hammina hojjetan kanarratti gatiin cubbuu isaanii akka badiisa hordofsiisaa jiru akka isaan beekaniif kan godhamedha. Garuu maaltu adda ta'a yeroo sodaachisaa akkasii kana keessa araaraan kan guutedha wantoonni Waaqayyo taasisu. Namni araaraan makaadha. Inni kun namoonni wanta jiru ilaalanii dafanii gara Waaqayyootti akka deebi'an lakkaa inni samii to'atu. Humnoota gurguddaadha. Isaan kun baay'ee kan namoonni jeequu daasuu danda'an miti baay'ee kanneen akka lafaa kanneen akka samii kana namni sochoosuu hin danda'u. Waaqayyoo ta'e. Kana jechuun ani jira kana hundumaayyuu kan hin sochoosu harka koo jira yuunivarsiitiin kun jechuu isaati. Kanaafuu dammaqaa kanarra kan caalu immoo badiisni dhufaa jira. Kanaaf kan ta'u bara dhumaaf of qopheessaa jechuufis kan barreeffame kan dubbatamedha jechuudha. Ayyaa ta'e barsiisa. Egaa dhuguma nama dinqaa Waaqayyo yeroo warra ammas hin kaastan socho'a lafaa keessumaa aduun ifa ishee dhowwachuu urjiin waaqarraa harca'uu jinni dhiigatti gadadamu Yesuus raajee ture akkuma amma barsiisaan kaase ilaa paaster nan dubbisa Maatiyos boqonnaa 4:9 Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee jedha. Rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuun hin dukkanoofti. Jiin ifa ishee laattu urjoonni waaqarraa hin harca'u humnoonni bantii waaqaa irraafamu yommus milikinni ilma namaa waaqa keessatti mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqaa irraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru jedha. Kun hundumtuu mallattoo 6ffaa keessatti kan ta'udha. Amma fakkeenyaaf maalidha? Rakkina barasii booddee jedha. Rakkina barasii jechuun daarkee jisa jechuudha. Waggaa 1260 kan torbee walijjiin ilaalaa turre sana. Waggaa 1260 yommuu namoonni baay'een lubbuu hedduun
sababa dhugaatiif sababa wangeelaatiif gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaanii waan godhataniif Yesuus gooftaadha waan jedhaniif isaan kaan fannifamanii isaan kaan sareedhaan nyaachifamanii isaan kaan leencota beelessanii jala buusanii bashannanaaf itti fayyadamaa akka isaan turan kaasaa turtanii keessumaa torbee darbee jiru. Egaa gooftaa Yesuus immoo dhimma kanarraa jira. Guyyoota sana booddee achumaan itti fufee jechuudha. Achumaan yeroo inni itti fufee biiftuun hin dukkanoofti. Jiinis ifa ishee illaattu. Urjoonni waaqarraas hin harca'u. Humnoonni bantii waaqaas irraafamu. Jedhee kaase gooftaa Yesuus. Meeqa gara mul'ataa kanaatti hin deebisee kanaa jira akkasii wal qabsiistan kanan barbaade. Fakkeenyaaf akkuma amma caqastanii bara 1780 keessaa akka biiftuun sa'aatii 4 keessatti dukkanoofte. Guyyaa keessa sa'aatii 4tti kan isheen dukkanoofte. Saayikolopiidiyaa irratti hin argan. Warrumti biyya lafaa barreessanii isa wangeelaa duwwaatu hin taane jechuun saayikolopiidiyaa irratti seenaan barraa'ee inni jiru. Achirraa maalidhaa? Guyyaa keessa sa'aatii 4tti. Yeroo aduun ifa ishee dhowwatte namoonni hundumtuu inni kaan gara manaatti. Inni mana keessa jiru gara rafuutti. Inni duggoo qabsiifachuu danda'u duggoo qabsiifachuutti. Gara kanaatti amma har'aatti hin taane akkuma ati kaaste bara Musee erga ta'e yeroo Israa'eelota Gibxii baasan irraa kan baate eddasii hin taane deebi'ee yeroo kana kan inni ta'e jechuudha. Bara 1780 kana kan inni ta'e. Mee kan urjootaas akkasuma nuu kaasaati jinii dhiigatti gaddaramuu isaas akka saayikolopiidiyaa irratti babarraa'ee kan jiru ragaa qabatamaa waan jiruufi warrumti biyya lafaallee waa'ee wangeelaa bal'inaa warri hin beekinillee seenaatti galmeessaniiti waan jiraniifi egaa maal jedhaa jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achumaan ilmi namaa immoo dhufaa jedhe. Ilmi namaa dhufaa jedhe. As deebitanii immoo mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 14 yoon dubbise waaqni tarsa'ee gargar baafamee akka macaafa maramuu danda'u ittiin marame. Waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus ijjii waliin qabatu amma kun faastee. Sirriitti wal qabata. Egaa mallattoowwan sochiin lafaa kunii aduun dukkanaa'uun kunii dhiigatti jijjiiramuun ishee yeroo garaa garaa urjoonni harca'uun isaanii dhufaatiin gooftaa Yesuus akka jala ga'aa jiru. Waaqayyo immoo biyya lafaa irratti akka inni murtoo kennuu jalqabe garuu kan araaraan wal make murtoo kennuu akka jalqabe agarsiisa. Fakkeenyaaf Yoel boqonnaa 2 lakkoofsa 31 irraa yoo laalle akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Guyyaan koo inni guddaan sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin jijjiiramu jedha. Guyyaan Waaqayyoo inni guddaan sun utuu hin dhufin dura. Kana jechuun eeyyee wanta dhufaa jiru jira. Guyyaan Waaqayyoo inni guddaan sun yommuu jala ga'u wantoonni kun ta'u jechuudha. Egaa achirratti hin dhaabatu sana booddee isa amma nuu dubbifteetu ta'a jechuudha. Wantoonni kun yeroo garaa garaadha. Akkuma jedhame ta'aa jiru ta'aa darbaniis aduun dukkanooftee turte dhiigatti jijjiiramtee turte akkuma sila dubbatame May 19 bara 1780 keessaa biyya Ameerikaatti iddoo argame irratti New York keessatti Southern New England keessatti aduun dhiigatti jijjiiramtee turte dukkanooftee turte akkasumas immoo boqonnaa mul'ata 6:13 irratti urjoonni samii harca'u inni jedhame iddoo garaa garaa irratti macaafa qulqulluu keessatti wangeela Maatewos boqonnaa 24 keessatti inni itti nu dubbifte jira. Isaayaas 34 lakkoofsa 4 immoo nu dubbise. Isaayaas 34 lakkoofsa 4. Urjoonni bantii waaqaa hundinuu hin baqu. Waaqnis akka macaafaa maramuu hin marama. Macci bantiin waaqaa keessatti argaman hundinuus akka baalli mukaa wayiniitti harca'u gadi harca'u akka ija muka harbuu isa coollagee harca'uus hin ta'u. Hin ta'u jedha argita. Akka muka harbuu coollagee yommuu qilleensi raasu irraa gad harca'u yommuu isaan gad harca'an hin harca'u urjootaati kun. Harca'u urjootaa dubbata jechuudha. Jalqaba akkuma yeroo sagantaa keenya jalqabdu dubbatte Waaqayyo dukkana keessatti nunniif. Saba isaatti utuu icciita isaa mul'isin hin dhiifne. Namni baay'ee macaafa qulqulluu hubachuun hin danda'amu icciita yoo icciita utuu hin taane Waaqayyo waan ittiin waan fuuldura arguu dandeenyu. Icciita yoo ta'e qaawwa ittiin ilaaluu dandeenyu.
foddaattiin ilaaluu dandeenyu waaqayyo nuu baneera jechuudha. Wanti kun hin dhufa jedhee dubbate. Wanti kun ta'aa jiru biyya lafaa irratti ta'aa jiru. Yoo socho'ina lafaa ilaalle suunaamii yoo ilaalle waan salphaa miti. Isa bara sanaa qofa odoo hin taane 2004 natti fakkaata suunaamiin kan ta'e moo 2004 natti fakkaata. Lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Bara sana keessa inni biyya Jaappaanitti dho'e suni hamma dhufee eessa ga'utti adeeme? Hamma dhufee Somaaliyaa ga'utti adeeme. Kiiloomeetira 1000 adeeme jechuudha. Magaalaa meeqa balleesse? Akka jirutti waan gonkumaa dhagaamee hin beekne ta'e. Kun maal waaqayyo taasisaa yoo wanti kun ta'aa jira yeroodhaa gara yerootti jechuudha. Fakkeenyaaf urjoonni samiirraa yeroo isaan harca'uutiin seenaa keessatti baay'ee kan beekamu Nooveembar 13 bara 1833 keessa akka jirutti samiirraa gad harca'anii. Meteors warra jedhaman jechuudha. Isaantu harca'e. Namundumtu akka wanta akkuma sila dubbatame mukee harbuu irraa ijisaa gadi harca'u akka sana utuu gadi roobu. Amma isa jechuunis yoo laaltan amma in hordoftuu taatan scientific presentation tokko ji'a August keessa ji'a hagayyaa kana keessa baay'eetu rooba guyyaa akkasiifaa ilaalaa jedhanii baasaa jiru. Baay'eetu gadi rooba jedhame. Kun maayini mallattoo gooftaan keenya dhufaatiinsaa akka jala ga'e kan agarsiisu. Haa ta'u malee kan hundumtu garamitti geessu guyyaa waaqayyo isa guddaa isa jedhame sanatti geessu. Guyyaa waaqayyo isa guddaa gaafa sana egaa kani lafti kanaan dura sochooteetti mini inni gaafasii garuu adda. Inni gaafasii adda. Gaafa sana sochii sanaanii awwaalotatu banamu. Gaafa sana sochii sanaanii tulloonni fuula gooftaa keenya Yesuus duraa boqotu. Gaafa sana sochii sanaanii namoonni hin dhokatu maaloon irratti jigaa jiru isaan ofii jigaa jiru garuu lafa jalaa dhokatanii ba'an hin qaban. Guyyaan sun guyyaa guddaa ta'a. Gaafa sana kanii samiin akka waraqaa maramu kan sagalee waaqayyoo jedhu isa mee bal'inaan irratti itti fufnee utuu laala. Barsiisa gara kennuufa waaqayyoof galanni haa ta'u amma wantoota baay'ee isu ka'eetti kan inni jiru keessumaa akkuma gooftaan kee Yesuus Kiristoos dubbatee Isaayyasis mul'ataan waa'ee bara booddee kan inni arge Moosesillee akkasuma urjoonni waaqarraa akka harca'an jiinii akka dhiigatti geddiramu aduun ifaa akka ishee dhawwattu keessumaa bara 1517 kaasee wanti kun akka raawwataa ture argina. Mallattoo isa shanaffaa booddee jechuudha. Mallattoo ja'affaa keessatti kan inni kun hundumtuu kan ta'e jechuudha. Haa ta'u malee mallattoo ja'affaan kun waan raawwatame hin fakkaatu. Waan xumurame hin fakkaatu. Keessa waan jiru fakkaatu. Mee akka waldaatti eessa jirra? Akka kiristiyaanni tokko adeemsa amantii keessatti macaafa qulqulluun beekna. Akkuma paasterii fakkaasanii kompaasii keenya macaafni qulqulluun. Lafa nuyi jirru eessa akka dhannu eessa akka kaane kan nutti himu macaafa qulqulluudha. Kanaafuu waldaan kiristiyaanaa eesseerti amma. Akka mul'ata boqonnaa 12 sagalee kaasee jiruutti waldaan isa geesseetti kiristiyaanni sirriitti wangeelatti amanu tokko eessa jira amma. Baay'ee gaaffii baay'ee gaariidha. Egaa sababumti macaafni qulqulluun barreeffameef iyyuu kiristaanonni wanta ta'uuf jiru beekanii of akka madaalaniif dhaabbii isaanii akka sirreeffataniif yeroo deebi'uu danda'anitti akka deebi'aniif. Waldaan eessa jirti isa jetteef nuti amma kan jirru bara xumuraarra. Kan nuyi dhaabataa jiru. Yeroo firdii keessa jirra. Yeroo firdii keessa si'a jirru immoo akkuma beektu Daani'el boqonnaa 8:14 irratti kan arginu yeroo firdii akka waaqayyo jalqabus kan inni kaa'u innis bara 1844 booda yeroo firdii akka ta'e kan inni dubbatu so nuti yeroo firdii keessa jirra. Yeroo firdii kana keessatti immoo maal gochuutu nurra jiraataadha. Firdii sanaaf amala guutuu kan nu taasisu amala waaqayyo kan nu qabaachisuu danda'u qabaachuudha iddoo kanatti kan ibsamu jechuudha. Garuu waldaan kiristaanaa akka sanatti jirtiin gaaffii tokko namni dhuunfaa isaatiin kan of gaafachuu qabudha. Dhuunfaa isaatiin kun akka waldaa kiristaanaatti qofa osoo hin taane namni kamiyyuu lafarra kan jiraatu hafuura kan baafatu ani eessan jira. Guyyaan xumuraa sun dhiyaataa waan jiruuf guyyaan waaqayyotti firdii kennuudhaaf jiru dhiyaataa waan jiruuf wantoonni waaqayyo jedhaa jiru immoo mallattoowwan inni kenne immoo wal jalaan ta'aa waan jiraniif gara guyyaa gooftaa isa guddaa sanatti isa homtinuu jala dhaabachuun dandeenya sanatti dhiyaachaa waan jiruuf maal haa godhu kan jedhu gaaffii nama dhuunfaa ta'uu qaba jechuudha. Garuu waldaan bara xumuraa akkuma Laadiyooqiyaa irratti seenaa waldootaa keessatti ilaalle
bu'aadha baay'een isaa jechuudha. Amantii gubaa hin qabaatu. Garuu kana keessaa ammas waaqayyo nama dhabu numa qabaata kan jedhu yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu gara ijoo barumsa keenyaatti yoo as deebine wanti mallattoo jaaffaa kana keessatti eerame boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irra ka jiru wanta ta'ee darbe kan of keessatti qabatu yommuu ta'u 14 irraa kaasee hanga 17 ka jiru garuu lakkoofsa 14 hanga lakkoofsa 17 ka jiru garuu wanta gara fuulduraatti magnitude isaa guddina isaa dabalee intensity isaa dabalee raawwatamuuf jiru kan agarsiisudha. Paastariin jalqabuuf yaalanii turani. Lakkoofsa 14 maal jedha? Waaqni tarsa'ee gargar baafamee akka macaafa maramuu danda'utti hin marame tulluun biyyi bishaan keessaa hundinuus iddoo isaaniitii hin butamanii. Kana booddees mootonni lafarraa namoonni gurguddoonni abboonni duulaa sooreyyiin jajjaboonni garbichi birmaduunis hundinuu holqa keessa kattaa tulloota gidduus hin dhokatanii jedha. Inni kun immoo wanta gara fuulduraatti ta'uuf jiru. Jalqabeera intensiitii xixiqqoodhaan jalqaba. Garuu guddataa deema haga maal ta'utti hamma guutummaan humnoota samii jedha socho'anitti. Sababa sanaan immoo tulloonni iyyuu hanga dhibamanitti cittuuwwan islands warri jedhaman iddoo namoonni irra jiraatan hamma badanitti kan geessisu hin taane amma ganaa ta'uuf jira jechuudha. Inni kun immoo baay'ee hammaataadha. Immediately dhufa Kiristoos dura kan ta'udha. Dhufa Kiristoos dura kan ta'u baay'ee kan ulfaata. Isa kana yommuu arganii namoonni sodaa guddaa keessa jiru. Maal jedha? Lakkoofsa 15 irra kan jiru. Mootonni illee osoo nafiin ni raafamaniiru. Jeneraalonni waraanaa osoo nafiin, komandaroonni waraanaa osoo hin nafiin, namoonni gurguddoo jedhaman osoo nafiin sodaa guddaa keessa seenanii. Imaamu maal jedhu? Isa gara gajjallaatti yoo dubbistan immoo isa teessicharra taa'ee duraan nu dhoksi. Eenyutu dheekkamsa hoolichaa dura dhaabachuu danda'a jedhu. Dheekkamsa hoolicha. Kanaan dura hoolichi macaafa qulqulluu keessatti yeroo ibsame merciful ho'a qabeessa akka ta'e namoota akka waamu kan agarsiisudha. Mul'ata boqonnaa 4-5 yoo dubbistu hoolichi kan qulleessudha dhiiga isaa kan dhangalaasisu. Iddoo kanatti garuu hoolichi akka inni dheekkamuu danda'u agarsiisa. Hoolichi akka inni dheekkamuu danda'u agarsiisa. Yoo yeroo waaqayyo nuuf kenne ittiin fayyadamnu taane amma dheekkamsatu dhufa. Kanaafuu namoonni kun maal jedhu gaafa sana argan eenyutu dheekkamsa hoolichaa dura dhaabachuu danda'a jedhan. Argita wantichi baay'ee ulfaataa ta'uu isaa agarsiisa. Kan civilizationiin, saayinsiin, qaroomin hambisuu danda'u miti jechuudha. Maa'u sochiimti lafaa ta'u suniyyuu badiisti ta'u suniyyuu civilizationii addunyaa guutummaa akka inni balleessudha. Iddoo kanatti kan nu arginu qarooma biyya lafaa, guddina biyya lafaa, gamoowwan biyya lafaa irra biyya lafaa kun ittiin of jajju ka balleessudha. Kanaafuu waldaan maalaa gootudha. Sun otoo hin ta'in dura maal jedha Isaayyaas keessatti Waaqayyoon otoo argamuu danda'u barbaaddadhaa isa jedhu sun ta'uu qaba. Kana gochuu qabna akka wal dhuunfaattis kan jedhu. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Akkuma ati kaaste keessuma dhufaatii gooftaa keenya wajjin akka inni wal qabatu waldaan kiristiyaanaa mul'ata boqonnaa 6-13-14 gidduudha akka jirtu wayitti. Gidduu kana waan deddeebinu wayii faanatti fakkaataa jira. Maaliif already 14 irraa kaasee wanna mallattoon tokko tokko ta'aa jiranii garuu gara dhumaatti kan dhufu. Tulloonni iddoo gad dhiisuun waaqni akka waraqataa maramuun keessumaa achirratti gaaffii tokkoon qaba paasterii. Dhuguma gaafa sana waaqa yeroo jennu kana waaqni marama yeroo jennu maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf waaqni akka waraqataatti marama kan jedhu kaasu namoonni waaquma kana samiima kanatu dacha'ee waraqata ta'amoo yookaan immoo wanti hundumtuu gar tokkotti guuramuu isaati moo amma socho'a lafaa yeroo jennu jechi ibsuu waan danda'u wayii natti hin fakkaatu. Gaafa sana fooqii nuyi arginu kun amma kanaajii wal qabsiistee akkasiin ibsitan kanan barbaadu amma eeyyoonni namichi inni feesbuukii hojjete kun Zukenberg amma lafa jalatti hoteela banee baankii doolaara biliyoona 7 keessa kaa'ee addunyaa badaa jira. Tulloonnis iddoo gadhiisuuf jedhu mootonnis raafamaati kan jiran. Even mootummaan Ameerikaa lafa jalatti kan qopheesseera. Kan Awurooppaa akkasi. Akka dacheen kun badduu of oolchuudhaaf jiru jechuu barbaadeen. Maark Zukenbergis waggaa 2 dachee kana duuba deebifnaa jedhee yaadaa ture dura.
achi duudda dubatti waggaa 2,000 deebifneetu dacheen goolabamuurraa gara duubaa yoo deebite akka sanatti deebina jedhee yaadaa ture. Amma garuu sana immoo irraa immoo yaada kaaseetu lafa keessatti lafa qotee hoteela gurguddaa dhaabee waan hundumaa godhee baankii birrii doolaara achitti tuule dacheen gara baduutti dhufaa jirti. Ooluu hin danda'u jarri kun kana duukaa wal qabsiisaati tokko. Isaan kaan immoo ndaa'um gara ji'aatti ol baanee achirratti mana ijaarrannaa jedhanii immoo warra Awurooppaa kunis Maarsittis kan godhaa jiran immoo jiru. Isaan kun ooluu hin danda'u. Amma mootota raafamu jedhaa. Birmadduunis garbiseedha immoo. Kan sooressa duwwaan jenne. Hiyyeessise dha. Warri waa kan qabne. Amma kanaachi wal qabsiisaa nu ibsame. Kan nama ajaa'ibu sirriidha. Warri biyya lafaa yaalii garaa garaan godhu. Maaliif rakkoo biyya lafaatti dhufuu danda'u jalaa ooluutiif the worst scenario yookiin immoo wanti hamaan humnaa ol ta'u yoo dhufe maal goon kanaafuu haala mijeeffannaa jedhanii waan garaa garaan hojjetu istiraatiijii garaa garaan baasu haa ta'u malee kun jalaa isaan baasuu danda'a inni jedhu jalaa bahuu hin danda'an gaaffiin hin jiru beekamaa sababiin isaa lafti kuni gaafa raafamutti kaatu gaafa dayya'utti ka'u gaafa gargar bahutti ka'u garatti qaban hin qaban hatta garaa garaan gamitti qabu garuu dubbiin isaa kan ittiin oolan karaa tokko duwwaadha. Macaafni qulqulluun waa'ee guyyaa sanaa yommuu dubbatu Yoel boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irraa maalidha lakkoofsa 31 isa sila dubbifne irraan jalqaba. Guyyaan koo inni guddaan sodaachisaan sun utuun dhufin dura aduun dukkanatti jiinis dhiigatti hin diddiiramuudha. Garuu gaafa guyyaan sun dhufu maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu garuu ni oolu. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Waaqayyoo warri waammatan hundinuu ni oolu. Itti fufee immoo maal? Akkuma ani Waaqayyo jedhee ture warri ani waame tulluu Xiyoon irratti Yerusaalem keessattis hafanii hin fayyu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. So dawoon keenya dawoon itti baqatanii oolan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaa. Waaqayyo Museetiin iddoo baqannaa magaalota baqannaa 6 qopheessi tolchi jedhee namni utuu hin beekin nama ajjeese achitti baqatee oolu jedhe. Kan inni ooluu danda'u amma hangafni lubaa sun achi keessa jirutti eenyullee seenee isaanii nama sana gadi baasee ajjeesuu hin danda'u. Hangafni lubaa keenya immoo bara baraan jiraatadha galanni Waaqayyoof haa ta'u. So kan ittiin ooluu hin danda'amu Kiristoos Yesuusiin akka fayyisaa dhuunfaa ofiitti fudhachuu qofaadha. Kanaa gadi guyyaa sana waa'ee kanaa yommuu dubbatamu yeroo hundaa kan garaa koo na cabsu anaani tullu nurratti jigaa gaarotaa nu dhoksaa nu awwaalaa wangeela Luqaas boqonnaa 23 keessattis lakkoofsa 30 irrattis akkas jedha wangeela Maatewos 24:30 irratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dursee dubbate. Isuma gooftaan Yesuus dursee dubbate immoo mul'ataan immoo yommuu Yohaannisitti agarsiifamu immoo bara dhumaatti exactly akka sana akka ta'u immoo arge Yohaannis immoo amma kana fe taatee sana ta'uu qofa tafe inni immoo jala ga'eera. Kan garuu kan na gaddisiisu akkuma hin jedhe silaa oolichi kun yommuu dhufu nuuf dhufa. Oolaa isa qalame isa jedhame sana boqonnaa 5 keessatti mul'ata boqonnaa 5 keessatti isa qalame sana isa dhiiga isaa dhangalaase sana isa macaaficha banuu danda'a jedhame sana isa tokko keenyaaf gatii cubbuu keenyaa kaffale sana jala baqachuun baay'ee nama gaddisiisa. Gaafa sana warri isatti amanan itti fiigu. Gooftaan keenya inni nuyi eeggataa turre kunoon dhufe isa kana jedhu haalelluuyaa jedhanii gammada ililchaa gara isaatti fiigu. Warri kaan immoo inni jedhame sun edaa dhugumaa jechuutti qabu. Amma namni baay'ee namanu Yesuusin dhufa biyyi lafaan baddi samiin kuni akka waraqaa marama lafti kuni hin dodayyaati yommuu jedhan namni baay'ee naman gaafa sana garuu gaafa sana fiiguutti ka'u hundi isaanii nama gaddisiisa gabu. Isa isaaniif du'e baqachuun nama gaddisiisa. Isa isaan fayyisuuf dhufe baqachuun nama gaddisiisa. Dacheetti baqataa nama. Holqatti baqataa nama narratti kufaan ajjeesaa jedha nama. Har'a kanaafuu tarii sagantaa kana warri dhaggeeffatan tarii gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti kan hin fudhatin jiran yoo jiraatan kanatu isaan eeggata waan ta'eef har'a waamicha addaa isaaniif dhiyeessuu barbaada. Yesuus jireenya keessan kennaa. Yesuusitti amantii keessan hidhaa. Inni guyyaa sana isa dhiyootti ta'uuf jiru kana jalaa isin oolchuu danda'a waan ta'eef. Egaa
inni lafa keessaa waan yaadamu hin oolu. Okay, Maarsitti yoo baqatanii ji'arratti yoo baqatanii ooluu danda'u ni jedhame dhugaama dubbachuu fi maal jedha humnoonni samii irraafamu irraafamu isaanuun gaggalagalu sii gale hundi isaaniiyyuu gaafa sana hoolichi yommuu dhufu ulfina guddaatiin yommuu dhufu waa'ee lafa kanaa duwwaa mini macaafni qulqulluun kan inni jedhu bara sana keessa namoonni jiran waa'ee soolaar siistemii kana yookiin sirna aduu kana hin hubatan sii gale kanaafuu waan nu hubannu nutti hima waaqayyo har'a wanta baay'ee hin beeknu amma waa'ee samii yoom nutti hime waaqayyo kanaa nutti hima gaafa achi geenyu nu ajaa'ibsiisa bara baraan nu ajaa'ibsiisa galanni isaaf haa ta'u garuu amma beeknu nutti hima waaqayyo amma nu hubachuu dandeenya bartoota isaatiin gooftaan Yesuus maal jedhe baay'een qaba amma garuu hubachuu hin dandeessan egaa waan Maars irra ga'aniif oolu forget it inni kan biraa namni beekuu qabu okay samiin kun hin marama jechuun maal jechuudha inni jedhu baay'ee fascineetii na godhe baay'ee na dinqifachiisa dur yommuun ijoollee ture al tokko lallaba irratti dubbadheera yommuu samiin achi ol ilaalu wanta akka carqii yookiin soolaan bal'aan waan jiru natti fakkaata ture. Amman almost yeroo dheeraatiif akkasitti nama tarii namni baay'ee nama hokkeettaman utuu oluma deemanii waan tuqamutti fakkaata. No hin jiru garuu wanti qilleensa inni nuyi arginu kuni aduutu fageenyarraan kan ka'eetu akkuma beeknu warri saayinsii hubatanii nu hubatu. Wavelength aduutu isa galgara yoo ilaalte diimaa fakkaata. Sii galee keessumaa gara aduun lixxutti yommuu ilaaltu sababiin isaa wavelength aduutu isa diimaatu aduun kun yookiin ifni kun kutaa 8 qaba jedhama mini isaan keessaa inni tokko diimaadha. Inni diimaan kun dheerinatti waan mul'atudha. Inni bifa samii fakkaatu kun immoo giddu galeessa kanaaf yeroo guyyaa kana kanaaf isa argina wanti jiru hin jiru kanaaf yommuu rookeetiin achi ol darbatamee deemu amma James Webb telescope inni jedhame nurraa kiiloomeetira miliyoona 1,500 irratti argama. Kiiloomeetira miliyoona 1,500 irratti argama. Utuu silaa wanti isa qabu jiraate addamittiin darba garuu qilleensuma keessa. So maal jechuudha waan hundumtuun jijjiirama. Ardiinis samiinis hin jijjiiramu wal jala gaggalagalu gaafa sana jechuudha akka waraqaa magaman jedhame namumtuu ittiin naannaa waan ta'eef yeroo amma fakkeenyaaf waan tokko waan akkas naanna'u keessa yeroo galtu waan hundumtuu waan maramu sitti fakkaatu akkas ta'a. Gaafa gooftaan Yesuus dhufu waan dubbatamu ni gaafa sun eenyu taasisuu danda'u ibsa namaan isaatiin keenya gaazii jira baay'ee na dinqee wanni isin gaasitan keessaa keessumaa oolicha isa qalame deebi'ee aariidhaan yeroo nakkeetti jaabafannaan dhufu amma oolaamini kan dhufu jechuudha mootiidha amma kan dhufu mootii moototaati kan dhufu yeroo oolaa turee fi yeroo inni mootii ta'e tokko na dhiba asirratti lallaba boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irraan isin dubbisa akkas jedha lallaba boqonnaa 2 tokko 22 dhiifam lallaba tokko 22 isheen isin wallaalota nanaa hamma yoomitti wallaalummaa jaallattu isin ga'iftoota nanaa hamma yoomitti ga'istuutti gammaddu isin warri gowwoonnis amma yoomitti beekuma jibbitu gorsa koo dhaggeeffadhaa kunoo ani hafuura koo isiniif nan dhangalaasa dubbii koos akka beektan nan godha sammaa somnu kan ani isin waamnaan ergaa diddanii harka koo bal'ifnaanis gara koo kan dhufu ergaa dhibe isin gorsa koo hundumaa tuffattani ifata koos ergaa hin barbaanne ani immoo badiisa keessanitti nan kolfa. Naasuun yommuu isin qabatus isinitti hanga'iisa. Naasuun akka bubbeetti yommuu isinitti dhufu badiisa akka qilleensa jabaatti yommuu isinitti bubbisu rakkinnii fi muddamni yommuu isinirra garagalu isin na waammattu ani garuu deebii isiniif hin kennu. Himmitaniis na barbaaddu ana hin argattanii isin beekuman jibbitanii sodaa waaqayyoos hin fo'anne isin gorsa koo hin barbaanne
ifa tokko hundumaasii hin tuffattanii kanaaf isin ija hojii keessanii nyaattu wanta akeeka baafattaniifis hin wicciirroftu wallaalota karaa irraa goruutu ajjeesaa gowwootas giddiin qabuutu balleessa. Amma namoonni giddiin qabu yeroo waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuusiin ilaaltan gayyisuutti jiru keessuma kan bara kamii caala waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee waaqatti amanuu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa godhatanii amanuu bara kam caala namni kanatti gayyisa. Wangeelatti gayyisaadha dubbii waaqayyotti gayyisaadha. Maal jetteedha amma asirratti haasa'uun isaa namatti waan namatti hin tolle jechuudha. Yommuu fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irra ilaaltanii wantooti nama jibbisiisan nama gayyisuu addaadha kan jiru. Maal jedha asirratti? Oolaan ture isin kadhachaan ture deebi'aan isin hin jedha. Amma garuu amala koo giddaradheera. Amma immoo isin ittiin kolfaa'edha. Badiisa keessatti dhaabbadhee ilaalaa jedhama. Safeenaa keessatti immoo isa kan hundaamu amala waaqayyoo sahaaraadha. Strange wanta keessuma kanaan dura godhee kan hin beekne godha jechuudha. Amma in kadhata waaqayyo irra nama kadhataara akkuma paasteriin kaasanii nama kadhataara deebi'aa kottaa karaan fayyinaa tokkittidha. Akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 4:2 karaa gooftaa Yesuus duwwaadha namni fayyuu kan danda'u. Egaa isa kana immoo namni fudhachaa hin jiru. Tolee jechaa hin jiru namni. Kanaafuu yeroo akkasii kana keessatti giddii hin qabu. Homaa miti ati yoo ta'e mootummaa waaqaatti galee wayyaa kee hin qabadde gala uffata kee irra raafaa kan jiru hin qoosu jechuudha dhimma fayyinaa irratti. Even kiristaanota dabalatee hin ga'isu hin qalladu. Kun immoo balaa guddaadha jechuudha. Amma immoo yeroon dhumeera. Yeroon dhumeera. Even numiitii warrumti biyya lafaayyuu jechuun kooti warrumti gooftaa Yesuus Kiristoositti namanin iyyuu baay'een isaanii badiisi dhufaa jira. Kanaafuu lafa keessatti akkanuma kaasne lafa keessatti ijaaraa jiru. Already ko badiisi dhufaa jira jedhaniiru bara. Galeeraaf bakka badiisi dhufu. Garuu eessarra akka oolantuu harkaa badee malee. Eessarraanii badiisa kana jalaa ooluun akka danda'amutu harkaa bade. Nummoo nu galeera. Karaa gooftaa Yesuus Kiristoos isatti baqannee kooluu jabaa keenya isa ta'e iddoo baqaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos yoo godhanne badiisa jalaa ooluu dandeenya akkama paasteriin. Namoonni anatti kooluu galan immoo ooluu jedha akkasin amma yoo ilkee dubbistan jechuudha. Egaa erga akkas ta'ee namoonni har'a maal gochuu qabu yaaduman daqiiqaa tokko yaada kana irratti laattanii namoonni maal gochuu qabu amma laayyootti kan irra darbuu qabu kana waamicha gochuun nurra jira namootaaf namni kamiyyuu badiisaaf kan amanu hin jiru baduu kan jaallatu hin jiru baay'oonni yeroodhaaf jireenya harka jiraatee qabeenyaan harka jiraatee horii qabaatanii jireenya gaggaa qabaatanii sila waan tokko dubbisnee turre mul'ata boqonnaa 6 keessatti sooressis gurguddoonnis mootonnis ani yaada akkas laatan kan dabara mootota dabalatee namoonni har'a gad of deebisanii maal ta'uu qabu badiisa kana jalaa ooluuf amma nuyi gahee nuyi qabnu wangeellis kan dubbataa jiru addanas waaqayyo kan nu kaa'e saa'itii kanas waaqayyo bifa addaatiin kan nuuf kenne namootatti kallattii kana argisiisuuf maal gochuu qabu namoonni kallattiitti argisiisan namootatti daawwattoota keenyatti jechuudha keessumaa. Baay'ee gaariidha. Macaafni qulqulluun keenya ifadha. Waan gara fuulduraatti ta'u nutti muu qofa osoo hin taane falasaa wajjin nutti meera. Akkuma kaasne sana biyya lafaa qaroominni ishee hin oolchu, saayinsii hin oolchu, beekumsi kamiyyuu hin oolchu. Akkuma ati sila kaaste akkuma Mark Zuckerberg underground waa ijaarratee bakkatti ooluu danda'u tolfachuuf jiru sun hin oolchu. Sababni isaa macaafa qulqulluu keessatti macaafa faarfannaa keessatti maal jedha? Harki waaqayyo harka waaqayyo duraa eessatti hin dhokadhaa jedha. Yoo achi gadi bu'e achi jirta jedha. Yoon ol ba'es achi jirta. So iddoon waaqayyo control hin goone hin to'anne hin jiru. So falli jiru maalinni gara waaqayyotti dhiyaachuudha. Bara xumuraa kana wanta ta'u kan nutti meefiyyuu waaqayyo sana jala akka ooluufi baay'ee. Akka nuti dursinee sanaaf qopheessinuuf yaadattu yoo ta'eef macaafa qulqulluu keessatti man biyya raajicha Yoo'eeliin raajicha isa Yoonaasin yeroo erge mandara Nanawweetti mandarri sun hin baddi hin gaggaragalti gaafa jedhamu immediately maal godhe mootichillee osoo nafiin xinnaa guddaan osoo nafiin daa'imman osoo nafiin horii isaaniillee dabalatanii maal godhan waaqayyo akka isaan oolchuuf mandarri Nanawwee galagaluu akka oolchuuf kadhatanii waaqayyo isaan oolche. So filannoon dhalli namaa qabu kana ammas biyyi lafaa kun hin baddi hin baddi homtuun oolchu sana nan bisu namni kamiyyuu.
akka namoonni jedhan amma yeroo tokko jira the Ethiopia is coming kan jedhan jiru. Ethiopia jechuun perfect state of world. Addunyaan kuni gara gaariitti deemtedhani kana waan jiru. Garuu waan lafarratti ta'u yommuu laallu Ethiopia miti kan dhufaa jiru. Perfect state of world miti kan dhufaa jiru. Faallaasaatu argaa jirra. Garuu namoonni maal expect godhu bakka waa hawwii addunyaan kana irra fooyya'e. Hawwii hin milkoofne hawwuu irra jira. Kanammoo ka godhu seexanaa biyya lafaa keessatti waan achieve hin godhamne agarsiisuudhaan goyomsa. Mootonni biyya lafaa isaa ta'anii nama barates haa ta'u, nama hin barannes haa ta'u, isa birmaduus haa ta'u, isa garbas haa ta'u, isa xiqqaas haa ta'u, isa guddaa filannoon nuti qabnu fuula Waaqayyoo duratti kufnee kadhachuu qofatu nama oolchuu danda'a. Itti dhufna malee amma sa'aatiin keenya waan deemeef malee kan ooluu danda'an warra cubbuu isaaniif gaddanii boon warra mallattaa'anidha. Kan mallattaa'an immoo boqonnaa 7 keessatti kan ifamedha. Kanaafuu achi keessa hin seenu namni maal gochuu qabaa mallattoo hoolichaa fudhatee badiisa sana ooluu qabaa dhiiga hoolichaan dhiqachuu qabaa dhagabaabaadha. Pastor Dakiyaa tokko isin kenna. Galatoom egaa wantoonni kun mallattoowwan banamaa dhufan kuni isa jaaffaarra inni gaa'ee kuni amma jaaffaarra akka jirru seenaan sirriimatti macaafni qulqulluun sirriimatti nu agarsiisa. Maal tafe isa torbaffaa inni immoo dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaafuu namoonni hundumtuu namni sammuu isaa yaadu rationalize namni gochuu danda'u wanti kun jala ga'aa jira. Yoo abbaan namni hubatu seenaa dubbisu. Siigalee namni soba jedhu seenaa qoratee haa ilaalu. Wanta macaafni qulqulluu waggaa 2000 dura dursee dubbate kun ta'aa dhufuusaa seenaarra dhuguma ta'e hin taane jedhee haa ilaalu. Erga inni sun ta'eera ta'e inni hafe waan hin taaneef sababni tokko hin jiru. Kanaafuu waan jechuu barbaadu dhumarratti hordoftoota sagantaa keenyaatiin yeroo gabaabaa jira. Gooftaan keenya Yesuus dhiyootti dhufa. Umuriin dhala namaa baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu amannee haa fayyinuudha waan biraan hin jiru. Waaqayyo ba'aanaa baadhaa yookiin daboonaa kottaa yookiin qarshiinaa fidaan jedhe. Of oolchidha. Of amanii ool jedhe. Waan biraa godhin jedhe. Amani kan amani kan cuuphame hin fayyada sagalee Waaqayyo. Amani gooftaa Yesuusiin duukaa bu'uudha kana dhiyeessuuf hin barbaanne. Fayyaata Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa sa'aatiin keenya Xilahuun Shabaalammaadhaa sa'aatiin gaheera jechaati kan inni jiru. Asumaan gara goolabbiitti dhufnee torbee mul'ata boqonnaa 6 lakkoofsa 18 kaanee walitti deebina. Keessuma boqonnaa 7 irratti kan nuyi jalqabnu boqonnaa 6 xumurre gara dhumasaa gara goolabbii walitti cuunfineeti. Boqonnaa 8 kallee dhimma sanarra waliin turra jechuudha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa akkasiin kanarraa ergaa guddaa hubattanii abdii guddaa qabna. Dhuguma barri dhumeera yeroonis gabaabbateera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 29 irratti akka dubbate rakkina barasii booddee aduun hin dukkanoofti, jiinis dhiigatti geddaramti, urjoonnis waaqarraa hin harca'u, sana booddee dhumni ilma namaa hin ta'a. Tulloonnis iddoo gadhiisu, dacheen kunis boca dhabeettiidhaati. Egaa yeroon sun ga'ati kan inni jiru. Yeroo akkasii kana keessa dammaquu danda'u nurra jira. Macaafni qulqulluun keenya kun kompaasiidha. Eessa dhaqna, eessa geenyerra, eessaa kaana jennee kan nuyi ittiin of ilaallu macaafa qulqulluudha. Caafata qullaa Waaqayyo harka keenya keessa kaa'e kan akka laayyootti hin ilaalina. Kompaasii jireenya keessaniiti. Kompaasiin immoo lafa dhaxxan isinitti hima. Eessaa akka kaatan maalirra akkas hin jirtan isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun haala kanaan mul'ata keessatti Waaqayyo karaa mallattoo torbaniidha Yohaannisitti argisiisee ture. Bara booddeetti maal ta'uuf akka jiru. Kanaaf egaa gaaffii yoo ta'e yaada qabdan karaa foddaa televizyiinii keessa kan deddeebi'u lakkoofsaan heloo nuun jechuu dandeessu yookaan ergaa gabaabaadhaan maqaa keessaniif bakka irraa yaada kana kaastanii fi akkasuma yaada sana barreessitanii nu erguu dandeessu. Torbee walitti deebina ammasitti nagaan turaa isiniin jenna nagaatti.
dura darbi dandeetti ofii kootti hirkaachuun galma kunnaan ga'u hafuura qulqulluu anaaf ergi isamna naaf ta'u Imsi karaa Xiyoon arfamu gaafata abbana gargaarii sirrata nuuf gaata imala jalqabee karaa takka naafne seenaan koo waan tamaan akkan gulaabamne Sena kanoche